ilmoon haadha malee hin toltu, haatillee ilmoo malee hin toltu. Ummukaanus gadda barana baay'ee gadditi, baay'ee dabarsite. Ilmoonis haadha malee hin toltu, haatillee ilmoo malee hin toltu. Irra guddina lafa kanarratti namni abbaa caalayyuu haadha jaalata. Haati waan hundaa. Haadha jechuun waan akka haadhaan jiru. Garuu ta'ullee jireennis haalli jirutti ulfaatee biyyaa baatus garuu wallaahi billaahi jechuudha. Utuu haati ilmoo kunuunsitee abbaan bakka biraa deemee dalagee itti gammada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha anis naga qoota alhamdulillah. Galata Rabbi yoo nageenya jira. Aras keenya as achis rabbuumatu jira. Mee namoonni viidiyoo keenya like godhaa, share godhaa, warroonni amma maatiitti like gootanii, share gootanii asiin ogeettan hedduutu galatoomaa, hedduutu akkasiin galateeffadha. Asumaan dhaamsa ijoollee keenya warroota nama arrabsaniif dhaamsa isinii qaba. Wala sarahaanii dhugaa Rabbii dubbadhi namaaf bakka hin qabu. Bakka hin qabu. Dhibbumaan dhibbatti. Jecha namallee na dhaabsu. Namni itti aaru nama akka hin beektu nama jaalladhutti dhaara. Garuu isin immoo warri koomantii barreessitan, koomantii taane warri barreessitan maaluma argattatuma. Anummaan tunooma fedhe haa dubbadhu, uma fedhe haa dhiisu. Dhimmi si galchu waa'ee kiyyaa maaltu jira? Nagarramtanii bara, gumaa nagarramtan ajaa'ibatti nagarramtanii. Maaluma argatta? Kilmaa kee araba kee kan rammii waan itti faayidaa buuftu. Akkasitti bira daraa warroonni yookiin nama takka nama lama akkas jechuudha. Suruu yoo wanta miti ani rakkaayadhu kan taasisuudhaan amma waa'ee dhimmi keenyarraa ummukaanus iida akkamitti dabarsitee ka jedhu waliin laalachuudha. Wallaahi sirriidha. Ishee haadha dhaltee biyyaa deemtii dhiisatee nuti maatii keenya bira gaafa deemnu waggaatti jedhee waggaatti iida yeroo lama qabna. Ramadaana fi hajjii qabna jedhee xaarafaa qabna. Yeroo kanatti ni gaddina. Gaafa fakkeenyaaf maatii keenya yaadanne irriba keessaa kaanii boonnutu jira. Maaliif maatii kee yaadattee jechuudha. Kanammoo nabichaa miti isinillee ni beektu. Garuu dhugaa Rabbii dubbachuuf jabina isiin qabdu, cimina isiin qabdu hedduu namatti tola. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Isin jechuu barbaade waa hunda keessattuu waan goonuu keessatti waan hunda keessattuu obsaaf sabrii qabaachuudha. Ati obsuu qabda waan kamuu jechuudha. Waan kamuu yeroo bitaan sitti dhufu, yeroo mirgaan sitti dhufu obsuu qabda jechuudha. Akkuma aartiin ta'in, akkuma aartiin godhin jechuudha. Mee ummukaanus yoo har'a waliin laallu ta'e jireenyi isii biyyaa baasee jireenya qonqoo otoo hin taane jireenya ambiilooti. Akkasii viidiyoo isii keessatti hubatetti jireenya ambiilooti. Walitti haa dhufnama ijoollee keenya biyyoota arabaa jirruun akkamitti walitti dhufna? Dubartii kana akka isii biyyaa baase kiraa manaa kafalu, nyaata ijoollee, barsiisuu ijoollee, uffata ijoollee yoo dhufee walitti kan qabamu ta'e wanti kun bakka guddaa gatii yaani mallaqa guddaa si gaafata. Biyya keenya keessatti jireenyi manaa qaaliidha. Namni ambiiroo hin qabne wallaahi billaahi kanas jiruun isaa biyya arabaa keessa yeroo hundumaa jechuudha. Isii kanarraa waan isin barattanii, waan isin hubattanii, isin warroonni mana namaa dalagan waan tokko mana irratti viillaa ijaaran jedhan. Kilaasii takka lama yoo ijaaratte bakka jireenya keetii irratti yeroo ga'e ilmoo kee argattee waggaa 2, 3, 4 abbaa manaa kee bira teettee deemtee irratti dalagattee ijaarachuu dandeetta. Manni yoo biyya arabaa teettee hin xumuramu. Fakkeenyaaf fayyoo fudhaa. Fayyoon erga biyya galtee waggaa meeqa akka 3 ta'e 4 ta'e akkana. Garuu fayyoon ilaa ammaatti mana jalqabame malaqa galtee bitteen fakkaata. Manni sun hanga ammaatitti hin xumuramne. Hanga ammaatitti fayyoo jaalalaa qabee hin ta'e. Namni waan tokko qabee hin xumuramu. Yoo fakkeenyaaf kan inni arga hojii argatu abbaa manaa ishee suni kan inni argatu qonqoo isaaniitti immoo kiraa manaatti immoo akka sira barsiisanitti ijoolleen keenya beekaa waciin kana. Kanaaf namni ijoolleen biyya arabaa jirtan mallaqa keessan namatti hin ergina. Gonkumaa
namni si nyaata. Namni yeroo ati mallaqa qabdu si jaalata. Yeroo ati mallaqa qabdu si malee waan jira. Yeroo ati mallaqa qabdu jabduuleen simaa, cimtuuleen simaa gaafa biyya galtee keessattuu ijoollee xalabaan ala jiran ijoolleen ala dalagan. Wallaahi lazim jechuudha. Kasaaraan isin dalaytan eessuma kiyyannaa ijaaraa, abbaa kiyyannaa ijaaraa, obboleessa kiyyannaa ijaaraa, obboleessi tokko darbe. Abbeera kiyyannaa ijaaraa, mucaa eessuma kiyyaatti dubbiti. Hin jiru. Wanni akkasii hin jiru. Intala dhiyoo kana boosu agartaa jechuudha. Gaaf isin galuu hedduutti mana waan hundu qabdutti kennitte gaaf isin galaa kaatatti ani waata kan qabu jedhee harka jalaa fudhate. Isin ajaa'ibaa bara. Maaliif namni keenya akka nama yaadne? Namni keenya haga ture kuttee tana jala si yaadu. Biyya Arabaa jiraata akka waan biyya Ameerikaa jiru. Ka biyya Ameerikaa jiru yoo namni walitti hin qabin hin qabu. Yoo namni nyaata warra Ameerikaa ji'a jaha biyya taa'eet ji'a jaha Ameerikaa ta'a fakkeenya. Maaliif ree achis dalagata achis dalagata. Akkasitti naa hubadhaa qabaa jedha. Kanaaf waan qabdan namarratti hin ergin. Obbolee keessattuu namoota jaallattu. Nama jaallatu tokkoffaa haadha kee, lamaffaa abbaa kee, sadaffaa obboleessa kee. Obbolee abadan kanaan ala. Maaliif haadha kee tokkoffaa ni jaalatta. Wacii isiitiin ala kaayannaa mallaqaa irratti hin ergin. Abbaa kee ni jaalatta. Wacii isaatiin ala kaayannaa mallaqaa hin ergin. Itti deebi'i. Obboleessa kee ni jaalatta. Wacii isaatiin ala kaayannaa mallaqaa hin ergin. Inni si baasu, inni faayidaa si qabu buukee kee. Kasi hatan jenne, kasi muran jenne, kasi hir'isan jennes. Ati si darootu inni itti si dabala. Hanga gaafa ofii galtee buqqiftuuti jechuudha. Karaa onlaayiniitiin yeroo hedduu barsiisaa turan jechuudha. Karaa akka wanti baafachuu kana. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu obboleen kiyya. Dubartii kana laala. Dubartii kana nama hedduu jaalata. Ni jaalata. Sirriitti jaalata namuu kaanus jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan ta'e faayidaa sii qaba. Obboleettii biyya Arabaa dalattu. Bakka gamuun dalattu. Warra faranjii irraan kaatanii sun jiru isaanii jiraata. Ijoolleen tokko immoo biyyuma namaa kana ta'anii uffata onlaayinii irraan guuran. Onlaayinii irraan hin guuranii. Abeet uffannaa isaanii, abeet dibannaa isaanii, abeet meekaapii isaanii, caammaa isaanii. Yaa Allah! Ijoollee meeqatu dhabame onlaayinii irraa deema. Kun bultii ijaarate. Kun immoo dhokatee gara biyya Arabaa deebi'ee afaan qabatee dalaguu isaa waan dura darage. Fakkeenyaaf uffata asitti ama fakkeenyaaf uffata ijoolleen biyyarraa asitti hin bittanii ofii biyyatti galtanii asitti yeroo bittan kalaas zana uffata ittiin jettan TikTok irratti. Gaafa biyya galtu uffanni biyya keessa hin jiru. Mallaqa asitti dachaa booda bittu biyyattiin hin bittu. Ijoollee kaargoo godhanii gara 10,000 fitaffaatu jira. Na ajaa'ibe. Akkitti isaan itti yaadantu na ajaa'ibe. Riyaala 10,000. Riyaala 15,000. Caffaruudha kagalas gaafa gala. Caffaru. Nuusin jedhaa bara. Kuni sarara faayidaa akkasii qabu. Uffata barbaadde. Uffata ka barbaadde. Diizaayinii Turkii barbaadde. Diizaayinii uffanni biyya jala jechuudha. Biyyarraa fidamee asitti gurgurama. Ati eenyutu si ilaala? Yoo mana kilaasii xiqqittii tana keessatti argaa ta'eef wanta fuuldura dhaabbattee hidhuu waraabdee akkasitti maaltu si ilaala geeftiiti jedha. Isa si ilaalu dalagadhu garuu jireenya ofii uffattoonni garuu bareeduma gisee tokko yoo ilaala maaliif jiruun addunyaa tunuun guutamtu raahaa jettee jiraachuun bareeda. Garuu immoo jiruun biyya ambaa keessatti raahaa jedhanii fi jiruun biyya keessatti raahaa jedhan garaagarummaa qabdi. Garaagarummaa walitti hin dhuftu. Abadan walitti hin dhuftu. Isa kana isin jechuu barbaada. Ani viidiyoo keessa marratti dhaabaa viidiyoo biratti nama walitti deebinutti nagaan turaa isin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa laayikii godhaa, shir godhaa,
Subscribe godha. Koomentii barreessa yaada keessan. Arrabsa abbaa feetan. Shib godha. Ani waan akka rakkoon qabu. Isin eeyyamee jira. Arrabsitee dhiiste situtti gaafatamaa naa miti. Sila san ta'eef ani odoon taane mataa keessatti gaafatamaa sin jechuu barbaada. Nagannaa turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa uummata qashtii. Bye bye.